daa'imni takka waggaa 5tti ulfooytee dhalte yoon jee eenyutu na amana. Dubbiin akkana ture. Abbaa fi haati isii ganda baadiyyaa biroo jaamu keessa jiraachuu turan. Ijoolleen isaanii walii gala nama 9 ture. Ijoollee isaanii keessaa takka Liinaa Maarsel Madiinaa jedhamti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1933 yoo dhalattu akkuma nama kaanii daa'ima fayyaa qabuu fi jabduu turte. Haa ta'u malee waggaa 5 yeroo geessu wanni hin yaadamin takka uumamte. Garaan kiyyaa namuraa ammaas ta'uu jalqabe. Warri isiittis waan siif hin taane nyaattee jedhanii dawaalee mana keessaa tokko godhaniif. Garuu waa takka godhuufii hin dandeenye. Waa takka godhuufii dinnaan gara mana haakimaa amantaa iddoo sanitti argamu tokko geessan. Garuu yeroo geessan garaa isii kan ta'e keessa jawwee wanti fakkaatu akka jiruu fi shayxaana akka ta'e itti himan. Akka keessaa baasuu qabanis dubbatan. Haa ta'u malee abbaanis anaatu manatti sirreessa jechuun didanii deeman. Haa ta'u garuu garaan Liinaa guyyumarraa iddachaa deemuu itti fufe. Mana waan dhabaniif gara mana haakimaa geessan. Akkuma geessaniin kaansarii ta'uu malaa jechuun gimmitan. Akka ammatti meeshaaleen teknooloojii waan hin jirreef dafanii waan ta'e beekuuf nama dhiba. Haa ta'u malee waan danda'an hunda erga laalanii booda wanti amanuu fi dubbachuuf illee nama ajaa'ibsiisu tokko mul'ate. Kunis daa'imni kun dhaluuf baatii 2 qoftiin akka hafeef ilmoo baatii 7 akka garaa qabdu ta'uun beekame. Haa ta'u malee namni doktorticha kana amane hin jiru. Gara mana haakima biraa yoo geessanis dubbiin wal fakkaataa ture. Dubbiin addunyaa guutuu ajaa'ibsiiste. Akkamitti ulfooytee eenyurraa ulfooytee gaafii guddaa itti taate. Doktorichis ulfaa Liinaa kana akkuma adda baafateen gara qaama seeratti dawwalee beeksise. Warroota isaanii walitti dhufeenya qaban abbaa obboleessa, abbaa ijoollee, adeera, ollaa hundi osoo nafin akka maramaraman taasisan. Haa ta'u garuu eenyurraa akka ulfooytee beekamuu hin dandeenye. Tana jidduu guyyaan daa'isii gahee dhaluuf qaamni isii gahaa waan hin ta'iniif akka operaasiyoonaan dhaltu taasisan. Waggaa 5tti daa'imni yeroo duraatiif dhalte ta'uun riikardii addunyaa caccabsite. Waan nama ajaa'ibsiisu daa'ima fayyaa qabu kan kiiloo 2.7 ulfaatu dhaluu dandeessee jirti. Maqaa daa'imtichaatis doktoricha yeroo duraatiif oduu san itti himeessan yaadachuuf jecha Geeraard jettee moggaafte. Oduun tun addunyaa guutuu wal geesse. Namoonni bebbeekamoon saayinsistoonni, doktoroonni hundi dubbii tana qorachuudhaaf wal gahan. Haa ta'u garuu turtii muraasa booda rakkina Liinaa kana saayinsiin harkadheetiin jira jechuun as bahe. Kunis rakkinni kun namoota 10,000 keessaa nama tokko qunnamuu danda'a jedhanii yoo tilmaaman. Kunis Precocious puberty jedhama. Hiikkaan isaatis umrii malee dardaruu jechuudha. Osoo hin gahin sagaleen furdachuu mallattoolee jijjiirama qaamaa agarsiisuudha. Isinis umrii malee qaamaan tan geesse yoo taatu qaamni ilmoon keessa teessu akka gahe ni dubbatu. Precocious puberty kun dhiira irrattis akka mul'atu ni dubbatan. Kunis osoo umriin hin gahin areeda baasuu, sagaleedhaan furdachuu fa'aadha. Haa ta'u malee dhiira daran dhalaa irratti akka mul'atus ni dubbatan. Liinaan daa'ima isii akka ilmootti osoo hin ta'in akka obboleessatti wajji taphachaa turte. Haa ta'u malee isiinis guddattee waggaa 30tti heerumte. Haa ta'u malee ilmi isii kan daa'imummaa sunis waggaa 40tti dhukkuba lafeetiin du'e. Isiinis sababoota haalota jiru tokkoon magaalaa san gadhiiftee baddee yeroo ammatti Liinaan bakka isiin jirtu namni beeku hin jiru. Egaa har'aaf hagana yoo jenne nu gaha. Yaada keessan komentarra nuuf kaayuu hin dagatina. Like, share, subscribe godhuun isinitti haa baruu isiniin jecha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan naaf tura.